Nukenya jenne se amanne harka sifru kunne wayo. Hai, asama harka fuune daawwattoota keenya ilmaan Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa biyya keessaaf biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii anduraan isinitti meera nagaa nangafitinaas ni jira egaa akkuma gabrummaan guyyaa guyyaadhaan haaromee ilmaan Oromoo dugda ilmaan Oromoo irratti fe'amaa jiru aartiin ilmaan Oromoos guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan haala jijjiirratee miidhageeti dhufuu jalqabee jira kun iccitiin maalii jettu egaa anis akka nama aartii keessa jirutti yookaan aartii jaallatu tokkotti hin jedha sirboottan torban kana keessa gadhiifaman hundi keessan akkuma beektanu sanarraa hanga dandeettii kee yookaan hangam beeku bakka qeeqamutu jira bakka hirrenatu jira akkasumas akka nama aartii keessa jiru tokkotti jechuudha akka nama dhaggeeffataa tokkotti akka nama daawwataa tokkotti akkasumas immoo bakka jajjabeeffamutu jira akka barumsa sinii ta'uudhaaf jechuudha warra aartii jaallattanuu fi akkasumas immoo warra aartii keessa jiru hanqinni isaa maalinni ga'umsi isaa maalinni kan jedhu akka irraa hubattanuu fi akkuma warri Habashaa aartii irratti wal jajjabeessitu nutis immoo aartii keenya yeroo yeroodhaan ba'anu duukaa hordofnee buune ga'umsi isaa hanqinni isaa maali jennee jajjabeessuun nurratti dirqama jechuudha egaa kanan kaadhee fi bareedinaaf dabaluudhaaf malee malaaxaa kodhuskachuudhaaf miti kan isin beektan jechuudha waan akkasiin an jaalladha sababni isaas maa inni hacee waan jaallatuuf an jaalladha egaa biyyan isatti sirba afaan Oromoo addunyaa haasofsiisaa jirtu torban kana keessa kilippiin haala mi'aawaa ta'een akkamitti akka nama keessa seenee nama iyyisiisaa jiruu fi jaalalli sirba sana akka nama keessatti fudhatame waan tokko jechuu barbaadeetani Isa jirtu ashaagitu talayaanaan ergitu qalbiin koo barsiiduwa shagee bareedduu shawaa onne koo fuutee deemte barmaraatu na goote qalbii koo fuutee deemte naan deebisiin fuudhadhu jaalala onne keemoo jaalala keenaa yaadni koo barsiiduwa shagee bareeddu hawaanawa si guutuun akka gaarii ta'een haala namni itti eegaa hin jirreen quncoota siyyisiisee addunyaa irrattis reakshinii adda addaa kan irratti hojjetaa jiran jechuudha haala nama daawwatuun kilippiin isaallee akkanitti qindeeffame akkanitti hojjetame istaayilii achi keessatti fayyadame illee qophaa adda dhugaan hanga yoonaatti ilaaluuttan jira guyyaatti yeroo 2-3 daawwadha sirba sana jechuudha akkaan baay'inatti toleetti jira akkuma uummata hundatti tole jechuudha egaa achi keessatti an dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waan tokko baay'ee kan na aarsetu jira sirba sana yeroon daawwadhu daayirektarri sirba sanaa eenyunni nan laalaan ture kaameeraan sirba sanaa eenyunni qindeessaan sirba sanaa eenyunni by the way namni aartii keessa jiru tokko gaafa aartiin tokko badu eenyutu waan kana hojjete jennee duukaa buunee ilaalla jechuudha hojii nama sanaa laaluudhaaf jechuudha yoollee waan bareedaa ta'e jedhe eenyutu hojii kana hojjete jetteetiyyuu barreeffama isaa laalla gara caalu nuti jechuudha garuu sirba kana jalqabaa kaasee hanga xumuraatti ilaalaan ture direct eenyu godhe walolu fedalo eenyu barreesse eenyutu qindeesse keerograafiin isaa maal isaa eenyutu design godhe hin barreeffamne achirratti jechuudha tariiti kaameeraa kan waraabe akkani shakkutti birraa gamadii yookaan immoo vision studio natti fakkaata tariiti maalifee barreeffamaa irratti fayyadamuu dhiisan anaaf hin galle garuu aartii keessatti dirqama jechuudha dirqama ulaagaa guutamuu qabu dirqama jechuudha egaa osoon barbaadu osoon iyyaafadhu BBC afaan Oromoo waa'ee sirba sanaa tokko lama jedheeti ture jechuudha waa hedduu irratti barreessee jira weellisaa sana guutuudha wajjinis gaaffii deebii kan godhee fi barreeffamaan haala nuu kaa'etu jira eenyu akka qindeessee fi akkam akka ta'e sirbi sun nuuf kaa'ameeti jira anis barreeffama BBC irraa fudhadheetin isin yaadachiisuudhaaf warra hin argine jechuudha sirba sana keessatti istaayiliin sirba sana
uffannaan achi keessatti fayyadamee daansiin illee jechuudha sirbi achi keessatti fayyadamee hawaasni shubbistoonni achi keessatti fayyadamanii fi diizaayiniin bakki inni itti hojjetame nyaata aadaatiif uffannaa durii Oromoon ammayyaa'e sana keessatti jechuudha istaayila sanaatti kan fayyadamanii huccuulee bara 1960 keessa Oromoon fayyadamaa ture jechuudha. Kan achi keessatti kiliipii irratti fayyadaman jechuudha. Surree isaaniillee yoo ilaaltanii jettanii adda adda bal'aadha miilli isaa jala jechuudha. Shaamizii surree keessa kaa'atanii haalaan kan namatti tolu jechuudha. Waan kana tiyaatira irratti hojjetaatiin ture osoo barumsa koo addaan hin kutin duratti waan kana diizaayin godhee tiyaatira irratti hojjechuudhaaf illee karoorfadheen ture. Egaa guuteen wamana keessa jiru akka waan ani itti madheetti kan inni hojjete jechuudha. Egaa muuziqaa sana keessatti bu'aa bahii hedduudha kan isa mudatee walaloo fi daloo yeroo jalqabaatiif isatu hojjete. Guuteen akkuma kanaan dura baay'ee ergasiis hordofaatiin ture jechuudha. Sirboota inni hojjetu faranjiilee sirbootaan afaan Oromoo kanneen akka Oromiyaa balloo biyya dachee bal'aa Otoosi komandoon arsii baalee laallaa burqaat leetota boqochiirraan baanee yaa balloof mooyyaalee biyyaan gaba kenna adaawwanna booranaa. Sirba kana sirba Amiin Baaleen jechuudha. Amiin ittiin beekamu Amiin Hussein ittiin beekamu sirba sana yeroo hedduu waltajjiiwwan gurguddaa tiyaatira biyya Faranjii biyya Norwee keessatti fayyadama yeroo hedduu waltajjii irratti hojjeta sirboottan kana jechuudha. Istaayilii haalli itti hojjetu Faranjii Afrikaanota biyya adda addaa gurraachaaf adii walitti makeeti kan haala mi'aawaa ta'een kan hojjechiisu jechuudha. Kanaan guuteen akka nama dhuunfaa tokkootti aartii afaan Oromoo baay'ee guddisaa jirta baay'ee tattaafachaa jirta baay'ee galata guddaa nu biraa qabda jechuudha. Egaa guutee waltajjii irratti akkuma beekamu qindeessaan muuziqaa sana ogeettii muuziqaa biyya Norwee kan taate kan gadi fageenyaan aadaa fi duudhaa sirba afaan Oromoo kan bareechite gadi fageenyaan beektu akka BBC'tti himetti jechuudha. Qindeessituu muuziqaa sana Miira Truchelvan jedhamti. Qindeessituu beekamtu addunyaa kanaati jechuudha. Isiin jechuudha. Muuziqaa kan adda isa godhu muuziqaa kana meeshaaleen hundi isaaniitu jechuudha. Meeshaaleen ammayyaas aadaan achi keessa jiran hundi isaaniitu kallattiidhaan seename, kallattiidhaan waraabame. Kallattiidhaan waraabame yeroonis niin jedhu istiidiyoo galamee waan adda addaatiin qindeeffamee halluu adda addaatti dibamee osoo hin taane qooraa kallattiidhumaan waan hojjetamedha. Meeshaaleen hunda isaas meeshaan muuziqaan sun ittiin hojjetame jechuudha. Akkasumas jalaa qabdoonni muuziqaa sana kallattiidhaan seenan nama 10 faranjootni nama 10 jechuudha. Yoo dhaggeeffattaniitu ta'e bareechi muuziqicha dhaggeeffattanii jirtu kallattiidhaan seenan jechuudha. Tokko tokkoon isaaniitii kanaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbeeti muuziqaa kana kan inni hojjete guuteen jechuudha. Muuziqaa addaati. Guutee hanqinni isaa yoo jiraate maaliif daayirektarii fi waan adda addaa irratti hin barreeffamnedha nu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Beekuudhumaaf iyyuu kun immoo dirqama muuziqaati waan ta'eef hanqinni jiru kana qofittiidha. Wanni biraa waaw daawwadha sirba sana irratti isa sheer godha torban kana keessa jechuudha. Torban lamaan kana keessa miiliyoona 1 galuu qaba jechuudha. Argitaniitu yoo ta'e sirba Taamir Gizaw eenyummaa siillee eessatti akka dhalattee fi eenyummaa akka taate yeroo dhiyoo keessatti simbiraan ga'a. Meeqan keessantu intala aggaaroo ta'uu siitti beektu? Namoonni beektan jiraachuu dandeessu. Garuu sirba qeenxee bareedaa isaa hojjette sirba afaan Amaaraa torbe tokko keessaa miiliyoona 2.2 ol daawwatamte jechuudha. Isheenis keenyummaa akkamitti keenya taate anaaf firiyaadha siin jechuudha. Muuziqaa waliin jalqabne aggaaroo keessatti waan adda addaa wajjin hojjechaa turre waan tokko tokko simbiraan ga'uudhaaf yaada jechuudha. Egaa akkuma beekamu aartii keessatti aartii afaan Amaaraa kan ol kaasisu afaan artistoota Oromooti fakkeenyaatti Lamgasasii fudhattanii jettan kan isin ittiin dhaadattu Habashonni jechuudha. Kan akka Looreet Tsaggaayee Gabramadiin hedduun jira kan tiyaatira hojjetanu kan fiilmii adda addaa hojjetanu ilmaan Oromooti hundi jiraatu jechuudha. Jarri nama muraasa qabdi baay'een qaban. Ana Bashaa miti Oromoodha. Kanas beekuu qabdu jechuudha. Egaa hamma immoo gama biraatinis hin dabarsa.
sirba gidduu kana ba'e keessaa jechuudha Shaarukaan Oromoo. Egaa namoonni hedduun qeeqaa turtanii kan jajjabeessaa turtanis jirtu akka aartii keessa nama jiru tokkotti ilaalla jechuudha. Sirriidha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti qabsoo keessa jira, haalli inni keessa jiru baay'ee addessaadha. Yeroo ammaa keessa muuziqaan jaalala nu barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf ta'an akka kootti garuu akka nama aartii tokko keessa jirutti muuziqaan hundi isaatu nu barbaachisa. Muuziqaan qabsoos akkuma jiru muuziqaan jaalalaas ba'uun dirqama jechuudha. Egaa Farhaan Sulee Shaarukaan Oromooti anaaf baay'ee dinqisiifadha. Ogummaa akkasumas jaalalli aartiidhaaf qabuu fi ga'umsi aartii keessatti qabu baay'ee addaadha jechuudha. Nama ol guddataa artistii dhaloota qubee nama jajjabeeffamuu qabudha jechuudha. Egaa sirba haaraa kan inni gallakkisetu jira jechuudha. Farhaan Sulee kiliippii haala ajaa'ibaa. Uffannaan isaa inni achi keessatti fayyadamu, istaayiliin isaa qobaadha. Bakki inni itti fayyadamu, meeshaaleen itti fayyadamu, amma fakkeenyaaf uffanni inni itti fayyadamu illee keeppii isaati wajjin bal'ayyoo isaati wajjin diizaayin kan inni godhe ofumaaf diizaayin godha baay'ee aartiidhaaf nama bakka kennu nama akkas Farhaan Suleeti jechuudha. Aartiin mana irratti ijaarratte. Kanaaf osoo hin dinqisiifatiin dabarfadhu haala gaariidhaan hojjetame. Egaa Farhaan Sulee ofumaaf qindeessa, ofumaan miiksi godha. Meeshaaleen achi keessatti gaggalan artistootuma bebbeekamoo kanneen akka gitaara elemoo tu galee fi egaa sirba haadham torban kana keessa sirba bareedaadha jedhamee daawwatamaa jiru fudhatamuu qabuu fi viyuun isaallee hedduu akka inni deemu sirban eeguudha jechuudha. Egaa Farhaan Sulee anaaf Shaarukaan Oromooti. But weellisaan tokko akkuma aartiin garagara ta'e mafakkeenyaa reegee, raapii, wanna adda addaa aadaan, wanna adda addaa jira sirbootan keessa jechuudha aartii keessa. Garuu inni istaayila tokko qofa fayyadama. Sanarra dhaabbachuun qabu dandeettiin isaa mul'achuu qaba. Weellisaan tokko dandeettiin isaa mul'achuu qaba. Akkamitti mul'achuu qaba? Istaayilii al tokko fayyadamee yeroo biraa immoo gaafa sirba lammaffaa irratti istaayilii sana qofa osoo hin taane kan biraatiin dhufuu danda'udha qaba. Amma yoo fudhattanii ilaaltan istaayiliin inni barana sirba duraan baasii fi inni amma wal fakkaata jechuudha. Hatta meeshaan isaallee riitimiin isaallee waan hundi isaatu wal fakkaata. Baay'ee adda walirraa hin ba'u. Farhaan sirbootan haala gaariidhaan hojjetta garuu istaayilii tokkorraan dhaabbatin achuma keessatti hafta waan ta'eef jechuudha. Dandeettii kan kee waan tokko qofaan hin madaalamu weellisaan tokko. Kanaaf kana akka sirreessitu an abdiin qaba. Gama kootiin akka nama dhaggeeffataa tokkotti yookaan akka weellisaa tokkotti kanan kaa'e jechuudha. Kabaniiti fuula rabbi dhaabbadhee akkasina himuun qaali kakadhee. Kansuudhaan immoo sirba tokko kanumti Farhaaniin guyyaa tokko wal duukaa gadhiifametu jira. Sirba Abbabaa Dhugaasaati. Abbabaa Dhugaasaa abbaa walaloo fi yeedaloo artistoota Oromoodhaaf laatuu fi haala addaa ta'een jechuudha. Walaloo fi yeedaloon isaa kan baay'ee fudhatama qabuu fi artistoonni isarraa hin fudhatin muraasa jechuudha. Nama cimaadhaa fi nama biyya baqattummaa biyya hambaa keessa jiraatudha Abbabaa Dhugaasaa jechuudha. Sirboottan hedduu baaseetti jira. Sirboottan hedduu baaseetti jira Abbabaa Dhugaasaa jechuudha. Sirboottan isaa hundi keessanuu ni beektu. Egaa innis Farhaan Abdulsalaam wajjin guyyaa tokko kan inni gadhiisetu jira jechuudha sirbi achi keessatti egaa akkuma beekamu walaloonni fayyadamuu fi yeedaloonni fayyadamu ana akka dinqisiifataa isaa tokkotti jechuudha baay'ee an baay'ee dinqisiifadhaani yoomuyyuu waan bilchaataa ta'u waan hawaasa keessa jiru waan haala yeroo irratti xiyyeeffatu hundasa biyya jaalalaas yoo dhaqxe jaalala akkaataa si tolchee walalootti uumee yeedalootti uumee kan hojjetuu fi sirba qabsoos yoo ta'e jedha haala gaariidhaan kan nama hojjetudha jechuudha. Egaa sirba inni gadhiisee keessatti hanqinni hedduutu jira. Hanqinni sun keessatti kiliippii irratti jechuudha. Eessatti jira? Amma fakkeenya
barreeffama kaameeraa kilippii sana eenyutu waraabe? Kaameeraan Kiyyaa Kabbada Habtaamuu Tasfaayee Alqeeshaa fi jedha namoota sadii kan kilippiin isaa hojjetame biyya Masrii keessatti hojjetame. Egaa sirba kana keessatti hanqina hedduutu jira. Amma fakkeenya sakandii 20 irratti shubbistoonni bakka jiranitti yoo argitaniitu ta'e jechuudha. Kaameraamaaniin gaadidduun isaanii mul'ata. Duddubbaan illee eenyu akka jiru namoota meeqa akka jiru yoo kaameraamaanii sun baay'ee of eeggannoo cimaa fi hanqina guddaa irratti mul'atedha. Bakka hedduudha. Amma fakkeenya namni tokko yeroo edit godhu daayirektarri bira jiraachuu danda'udha qaba. Maaliif jennaan dogoggora jirtu sana keessaa kokkoteeti kan inni galchuu qabu jechuudha. Sirba kanatti hojjetame waan xiqqoo wayitii nama jalaa bada jechuudha. Sakandii 20 irratti akkasumas sakandii 25 irratti akkasumas sakandii 23 hanga 26 irratti hin mul'ata wanni kun. Ammoos immoo daqiiqaa tokko sakandii 10 irratti bakka adda addaa irratti yoo laaltaniitu ta'e jechuudha gaa gidduun baay'ee mul'ata. Namoonni dudduba sana eenyu akka jiru kan yeroo jarri socho'an fa'aa baay'ee mul'ata jechuudha. Kun aartii afaan Oromoo ajjeesu jedhama. An Abbabaa Kumataatiin jiru. Innis garuu nama weellisaa tokko waan kana irra deddeebi'ee ilaalamee gaafa hojii tokko laaltu kun hin taaf hin ta'u dura cheek godhama jechuudha. Kana fookas godhee ilaaluu danda'udha qaba. Sababni isaas maa inni daayirektarri eenyu akka ta'e hin beekamu. Irrattis hin barreeffamne. Sila daayirektara sana hin qeeqaa jechuudha. Daayirektarri kanaaf barbaachisaadha. Daayirektarri eenyu akka ta'e irratti hin barreeffamne kaameeraadhaa fi meeshaalee namoota gaggalchan qofittiidha kan achi keessatti mul'atu. Akkasumas miiksiinii fi qindeessaan muuziqaa Abbabaa walaloo Feedaloo sanaan baay'ee waliin fudhatu akka yaada kootiitti jechuudha. Akka weellisaa tokkotti yookaan immoo akka dhaggeeffataa tokkotti sirbi isaa baay'ee bareedaa, walaloon isaa Feedaloo isaa baay'ee namatti tola. Garuu miiksii fi arranjimentiin isaa xiqqoosii muuziqaan sun mi'aa muuziqaa sanaa xiqqoosii gadi buuseeti jira. Kun akka fooyya'u abdiin qaba jechuudha. Egaa Abbabeen biyya Oromaa keessa jira, biyya baqattummaa keessa jira. Waan kana duukaa bu'ee hojjechiifachuudhaaf baay'ee rakkoodha jechuudha. Ayyoo kiyyannaan kunne meesaa kamtu na ciibsa. Gamaaf nama na laala, sindee bota na laala. Dakkoomee kanaaf caba kiyyaa situ wallaala. Namni beeku di beekoo turan si qabamuun koo jibbaata. Kanaaf si argachuun qofti furmaata. Osoo biyya jiraate bira taa'ee istuudiyoo filatee waan barbaade gochuu danda'a. Inni asii istuudiyoo sagalee biraatti galeeriitiin argamee fi jennaan achitti dhaqee erga achaammoo sandaganaa qindeeffamee waan abbaan bara hin jirre qaasinuyyuu hin beektu jechuudha. Ta'us yoo abbaan bara dhibame garuu aartiin kan nam tokko kan Abbabaa qofittiidha miti. Qindeessitoonni kaameraamaanis akka kan Oromoo ta'etti beekuudha qabdu waan ta'eef kanaaf kana bareechitanii hubannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sirboottan sadan kana al tokkicha isiniif dhiyeessuu yaaleetiin jira. Egaa sareen kan ofiin argitu re'een kan ofiin argitu sareedhaan eegee gadi qabdii jatti jedhanii hankiyya keessattis hojiiwwan hojjedhe keessatti sanqinni hedduun isaa jiran han beeka. Sana sanqinni isaa maal akka ta'ee fi ga'umsi isaallee maal akka ta'e humaa kiyya yookaan namoota sobsiisee ta'an tokko isiniin ga'uu nan danda'a. Anis immoo yoo Rabbi na gargaaree jedha sirba haala yeroo irratti xiyyeeffatuu fi waan adda addaan hojjedha jedheetiin karooraan qaba akkana eeggatan gamanumaanis affeera. Sirboottan kun sirboottan baay'ee babbareedoo torban kanaati akka dhaggeeffattan isin affeereetiin jira. Isaaq Zeenuutu subscribe godhamaati kiyyataa. Nagaatti. Nu keenya jennee si amanne harka siif rukunne.